Toligaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jechaa. Egaan akkuma beekamu kan waliin ilaalaa jirru korsiiwwan Department of Accounting and Finance keessatti fudhataman specially majorii warra jedhaman isaanidha jechuudha kan waliin ilaallu. Egaa waliin ilaalaa turree intermediate accounting waanii chapter 1 waliin ilaalaa turree chapter 2 fundamentally wajjin guutummaa guutuutti waan wal fakkaatuuf irraan tare jechuudha. Xiqqoo chapter 3 keessatti immoo mooraadhaa gara mooraatti akkaataan itti kennamu garaagari waan ta'eefi amma fakkeenyaaf University Finfinnee keessatti no receivable bank reconciliation warra jedhamanii chapter 5 keessatti fudhatamu. Garuu baay'ee koomentii akkan ilaalutti immoo yookiis immoo karaa telegiraamii akkuma inbox na gootanii baay'een keessan chapter 3 keessatti fudhachaa jirtu waa'ee note receivable account receivable akkasuma bank reconciliation warra jedhaman jechuudha. Garuu University Finfinnee keessatti yoo ilaalle akkasuma university tokko keessatti gaafa ilaallu chapter 3 income and related income statement and related information fi revenue recognition principle dha. Isa hojjechuuf ayyaade ture. Garuu baay'een keessan miidiif rakkachaa jirra chapterii kana yookiis immoo waa'ee no receivable akkasuma waa'ee cash irratti nuuf hojjedhu waan jettaniif koomentii keessan niif deebii kennuufidha. Kananii waa'ee note receivable qabadhee dhufe jechuudha. Waa'ee bank reconciliation account receivable baay'een isaanii directly fundamental of accounting waanii wajjin guutummaa guututti wal fakkaatu. Kanaaf achi ilaaluu dandeessu jechuudha. Xiqqoo adda kan ta'e waa'ee note receivable konseptiiwwan sin qabachuu qabdan jedhee yaadu baay'ee waan qabuufi note receivable wajjin ishuulee wal qabatan isiniifan hojjedha jechuudha. Kanaaf kutaarraa kana keessatti maarra isinis immoo maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'anu jajjabeessaa akkasuma hiriyoota keessaniif share godhaa. Egaan kallattumaan egaa gara kutaa yookiis immoo mata duree keenya har'aatti haceenu innis note receivable kan jedhudha jechuudha. Egaa konseptoota ansinitti dubbadhu haga danda'ame clear godhee isiniif ibsuu yaada. Sirriitti na dhaggeeffachuu yaala. Baay'ee isaa yeroo baay'ee define goonee beekna. Note receivable maal akka ta'e jechuudha. Note receivable maalidha? Maallaqa fakkeenyaaf namaaf liqeessuu dandeessu. Akka liqeessaa tokkotti jechuudha. Maallaqni isin liqeessitan for long term yookiis immoo short term ta'uu danda'a. Namaaf liqeessitanii namarraa gara fuulduraatti kan fudhatan jechuudha. Kileemii namarraa qabdu yoo ta'e jechuudha maallaqa. Kileemii namarraa qabdu yoo ta'e receivable jenna. Amma fakkeenya account receivable akkuma kaasne yeroo fundamental keessatti jechuudha. Account receivable jechuun fakkeenyaaf meeshaa namatti gurgurtanii jechuudha. Meeshaa namatti gurgurtanii garuu sa'aatii meeshaa sana deliver gootanitti maallaqan fudhanne yoo ta'e gara fuulduraatti yoo fudhattu ta'e maallaqni nama sanarraa qabdan sun maal jedhama? Account receivable jedhama jenne. Account receivable sana keessatti maalidha? Walii galteen keessan afaanumaanidha yookiis immoo waluma amantoodhaanidha jechuudha. Fakkeenyaaf kastamerii yeroo baay'ee deddeebi'ee isinirraa bituu fi ganaa wanta barreessitanii qabdanii just afaanii walii galtanii guyyaa akkasii kana keessatti akkanaaf kaffaltu jettanii maallaqa meeshaa sana deliver gootuufi jechuudha yookaan transport gootuufi jechuudha. Afaanumaan walii galtaniitu. Garuu note receivable xiqqoo broad conceptii qaba. Kana jechuun note receivable gaafa jennu meeshaa tokko binne yookiin gurgurree maallaqa gara fuulduraatti qofan fudhannu qofaa hin haammatu jechuudha. Sanaa olii jechuudha. Kanaaf note receivable gaafa jennu salphumatti summarizing gochuuf note receivable is supported by formal promissory note or written promise. It is a negotiable instrument dha jechuudha. Forma promissory note dha note receivable jechuudha. Akka account receivable afaan qofaadhaan walii galtanii wal amantoodhaan osoo hin taane note receivable gaafa jennu written
foormaalii waan ta'e riiteenii walii galtee riiteenii wayii ta'e tokko barbaadaa jechuudha. Maaliifi payii akka kaffaluu qabuuf kan dirqamsiisudha jechuudha. Riiteeniin sun hin farra meekerii yookiis immoo namni liqeeffatu suni yookiis immoo namni maallaqni namaa irra jiru suni dirqama akka kaffaluu qabuuf ni dirqamsiisaa jechuudha. Walii galteen yookiis immoo pirimeesarii nootii ni jennu sun jechuudha. Waraqaa foormaalii ta'e wayii irratti walii galtee isaanii kan agarsiisu meekerii yookiis immoo namni maallaqa fudhatu sun hin farrama. Akkasuma lachuun isaanii walii farramu yookiis immoo walii mallatteessu jechuudha. Bifa kanaan bifa riiteenii ta'e bifa foormaalii ta'e kan dhiyaatudha jechuudha. Note receivable malee walii galtee afaanii qofaa miti jechuudha. Kanaaf negotiable instrument kan nuyi jennuufi jechuudha. Note receivable dhaan. Note receivable keessatti meekeriin fakkeenyaaf caalaan tolaaf maallaqa liqeessu yookiis immoo waan irraa fudhatu qabaa jennu. Meekerii kan jennu meekeriidha kan jennu nama maallaqa sana fudhatu jechuudha. Payii kan jennu immoo nama maallaqa sana liqeessaa jirru jechuudha. By the way, liqeessuu gaafa jennu note receivable maallaqa liqeessuu qofaa hin haammatu. Akkasiniif galuuf jedheen malee sanaa olidha note receivable. Kanaaf meekerii jechuun nama maallaqa sana fudhachaa jiru jechuudha. Meekerii kanaaf maallaqni sun maalidha? Note payable dha jechuudha. Note payable jettanii qabatu. Payin immoo maallaqa sana liqeessaa jira. Kanaaf payii kanaaf immoo note receivable dha jechuudha maallaqni sun. Payiif immoo note receivable dha jechuudha. Amma caalaan ni liqeeffata yoo ta'e meekeriidha. Tolaan immoo ni liqeessa yoo ta'e payiidha yookiis immoo isaaf maalidha? Note receivable dha jechuudha. Egaa this note can be issued in two ways jedha. Nootiin kun immoo yookiin note receivable kan jennu kuni karaa lamaan ishuu ta'uu danda'a. Note receivable inni tokkoffaan interest bearing or has a stated rate of interest and no interest bearing or no explicit interest, rather interest is included in the face amount jedha jechuudha. Kana jechuun gaafa note receivable issue goonu jechuudha. Gaafa note receivable issue goonu interestiin state ta'uu danda'a. Kana jechuun interestii yookiin persentii 10 naa kaffalta jedhee walii galtee sanarratti persentii 9 akkama persentii 8 naa kaffalta jedhee yookiis immoo siin kaffala jedhee meekeriin walii galtee isaanii sanarratti barraa'uu danda'a jechuudha. Stated yookaan interest bearing ni jennu jechuudha. Zero interest bearing jechuun immoo interestii hin qabu osoo hin taane walii galtee sanarratti maalidha? Walii galtee sanarratti maalidha? Stated hin taane explicitly malee interestii hin kaffalu jechuu miti. Garuu explicitly ifatti walii galtee isaanii sanarratti maalidha? Hin barroofne. Persentii kana naa kaffalta. Predically kanan sii kaffala jedhee sanarratti waliin galamne. Garuu interestiin maalidha? Face amount sana keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf ammani 10,000 nama tokkorraa fudhachuun barbaada yeroo murtaa'ee booddee jechuudha. Yeroo murtaa'ee booddee qarshii 10,000 yeroo murtaa'ee booddee fudhachuun barbaada. Kanaaf har'a meeqa kennuufiin qaba nama liqeessaafii jiru sanaaf jechuudha. Kanaaf 10,000 sanaa gadi kennuun qaba jechuudha. Face amount kana keessatti hammatameera malee interestii hin qabu jechuu miti. Garuu stated hin taane walii galtee sanarratti hamma kana kaffaluu qabda jedhamee jechuudha. Kana interest bearing, not interest bearing wanti jennu jechuudha. 10,000 fudha yoo ta'e amma waggaa muraasa booddee har'a 10,000 sanaa gadi kennuufiin qabaa jechuudha. No interest bearing dha jechuun. Isa kanadha. Mee waliin haa ilaallu. Note receivable kun kan inni originate ta'u jechuudha. Kan inni irraa maddu generally originated from jedha. Tokko customer who need to extend payment period of an outstanding receivable jedha. Fakkeenyaaf kan inni irraa maddu note receivable maallaqa liqeessuu qofaa miti yookaas liqeeffachuu qofaa miti isiniin jedheera yeroo duraa. Note receivable maal irraa madduu danda'a? Note receivable fakkeenyaaf customerii tokko account receivable irraa qabdu yookiis
meeshaa deliver gootanii maallaqa kaffallee sa'aatii jedhame sanatti yoo maallaqa kaffaluu dadhabe jechuudha. Guyyaa jedhame sanatti maallaqa yoo kaffaluu dadhabe account receivable isaa sana maal gochuufii dandeessu gara note receivable itti jijjiiruu dandeessu. Yookiis bifa standardized ta'e bifa isa gaafachiisuu danda'utti naannessuufii dandeessu. Extend gochuufii dandeessu jechuudha. Yeroo dheeressitanii garuu immoo akka inni isinii kaffaluu qabuuf written promissory note'itti yookiis immoo note receivable kanaatti jijjiirtu jechuudha. Kanaaf customerii yookiin maamilli maallaqa yookiis account receivable yeroo jedhame keessatti kaffaluu dadhabe gara maalitti naanna'aa jechuudha? Gara note receivabliitti naannessuu danda'a jechuudha. Yeroo isaa extend godhee garuu immoo bifa standardized ta'e account receivable irraa gara note receivabliitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Inni kabiraan note receivable kan irraa maddu high risk or new customer jechuudha. Riskii ta'e wayii tokko assume gochuuf jechuudha. Sani maal gochuu qabdu? Dirqama written promissory ta'uu qaba. Afaanii yoo walii galtanii riskii yoo assume gootanii booddee loosiin sin mudataa jechuudha. Karaa biraa immoo fakkeenyaaf new customerii yookiin maamila haaraa tokko jechuudha. Waa'ee maamila sanaa hin beektanii waan ta'eef maal gootu? Written promissory note'dhaan kennituufi jechuudha. Malee just oral agreement'dhaan yoo kennitaniif waa'ee maamila sanaa waan hin beekneef sinii kaffaluu dhiisuu danda'a jechuudha. Yeroo kana new customerii yoo ta'e note receivablidha kan isinii fayyadamtan jechuudha. Inni kabiraan loans to employee and subsidiary akkasuma sale of property plant and equipment ta'uu danda'a. Inni guddaa inni jennu immoo lending transaction yeroo baay'ee liqaa maallaqaasa jennu jechuudha. Gosa note receivable kan jennu sale of property plant and equipment warra jedhaman kan asuma keessatti ilaalaa deemna. Kanuma keessatti ilaalaa deemna, siniif galaa deema. Mee egaa recognition of note receivability haa ceenu. Recognition of note receivability gaafa ilaallu yoo short termii ta'e we recognize a note receivable at face value jechuudha. Yookiis immoo yoo allowance for the full accounting jiraate isan irraa irrane at net realizable value tiin galmeessinaa jechuudha. Yoo allowance for the full accounting jiraate jechuudha. Yookiis immoo short term note receivable akkaatuma account receivabilitydha jechuudha. Kan nuyi recognize yookiis immoo record goonu jechuudha. Face amount yookiis immoo face amount minus allowance for the full account yookiis immoo net realizable value isa jennuun galmeessinaa jechuudha. Short term no receivable jechuudha. Inni kabira long term not receivable immoo record at present value jennaa jechuudha. Kan nuyi galmeessinu long term not receivable immoo at present value because its value may go up or down jechuudha. Dabaluu danda'a yookiis hir'isuu waan danda'uu fi long term not receivable present value dhaan galmaa'uu qaba jechuudha. So present value gaafa kaasnu interestiin hin jira akkasuma principally wanti jennu ni jira jechuudha. Gaafa waa'ee long termii kaasnu jechuudha. Yookiis immoo present value gaafa kaasnu interestii not issued at jedha no stated rate or zero interest note kan jennu jira. Stated rate akkasuma market rate kan jennu jira. Kana jechuun akkuma dura kaase no stated rate kan jennu explicitly agreement isaanii sanarra predically kanan sii kaffala interestii kanan sii kaffala jedhe achirra hin kaa'amne garuu immoo at discount gurgurama note receivable suni jechuudha. Yoo akkas ta'e zero interest bearing dha jenne. State din taane walii galtee isaanii sanarratti garuu immoo note receivable sun at discount dha kan inni maal jedhu kan inni record ta'uu jechuudha. Kana jechuun waggaa muraasa booda 1,000 fudha yoo ta'e har'a meeqa kaffaluufiin qaba nama har'a meeqa kaffaluufiin qaba nama liqeeffatu sanaa fi 1,000 sanaa gadi kaffaluufiin qaba jechuudha. Zero interest bearing kan jennu jechuudha. Kabiraan stated rate dha.
waliigaltee isaanii sanarratti explicitly ji'a ji'aan kanan sii kaffala kaashii hamma kana pireedikaalii yookiis immoo waggaan hamma kanan sii kaffala intarestii maallaqa hamma kana naa kaffali jedhee bifa kanaan waliigaltee irra kan jiru jechuudha. Kana jechuun noot risiivabiliin waan sin beekuu qabdanii noot risiivabil gaafa jennu meekeriin yookiis immoo namni liqeeffatu sun ji'a ji'aan persentii ta'e wayii kaffalaafii deema ji'a ji'aan jechuudha. Isaa booddee at maturity value jechuudha. Dhumarratti gaafa mature godhu noot risiivabiliin kun pirinsipaalii isaa sanas ni deebisaa jechuudha. Fakkeenyaaf 1,000 liqeeffadha. Isaa booddee intarestii 10% kaffala yoo ta'e maalan godha persentii 10 jechuudha. Fakkeenyaaf ji'a ji'aan kaffala yookiis waggaa 5 faa jennu waggaanaa jennu. Persentii 10 ji'a ji'aan kaffalaa fi kana jechuun persentiin 10 1,000 maal jechuudha? Dhibba jechuudha. Waggaa 5f intarestii ishee jennu jechuudha. Isteetiin intarestii ishee ji'a ji'aan kaffalaa fi deema. Gaafa maachur godhu waggaa 5ffaa irratti 1,000 sunis hin galtii jechuudha. Walumaa gala asii yoo gootan akkasumatti dhumarratti 1,500 harka isaa gahaa jechuudha. Dhibba si'a 5 jechuun waggaan dhibba persentii 10 1,000 jechuudha. Sana jechuun waggaa 5f 500 ta'a jechuudha. Kanaaf maalidhaa gabaabumatti siniif ibsuu fi zero interest bearing sinii galeera yaada. Stated interest fi market interest kan jennu immoo sirriitti na hubadhaa. Stated rate kan jennu kaampaanii yookiis immoo namni liqeeffachaa jiru tokko meekerii namni jennu suni maal godhaa persentii muraasa persentii amma fees vaaliyuun isaa 1,000 haa jennu 1,000 haa jennu fees vaaliyuu persentii 10 fees vaaliyuu yookiis immoo paar vaaliyuu isa jennu boondiif fayyadamna paar vaaliyuu persentii 10 1,000 kanaa yookiis fees vaaliyuu kanaa sii kaffala jedhee stated kan inni godhe jechuudha walii galtee sanarratti. Market rate kan jennu immoo gabaarratti hammamiin ishuu ta'aa jira. Interestiin gabaan kaffalaa jiru immoo hammamidha kan jennu sanadha jechuudha. Stated ratein walii galtee yookiin waan kaampaaniin sii kaffala jedhedha. Pireedikaalii hamma kanan sii kaffalaa jedhee state kan godhe jechuudha. Market kan jennu garuu gabaarratti face value not receivable in face value isaa 1,000 ta'e hammamiin interestii hagam kaffalaa jira kan jedhudha kan inni ibsu jechuudha. Kan arga qabattanii yoo state rate fi market rate wal qixa ta'e maalidha recognize kan goonu not receivable jechuudha yookiis present value face value wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaaf face value dhaan record goonaa jechuudha. Yoo state rate kaampaaniin ji'aan periodically kan inni kaffaluu fi market interest rate wal qixa yoo ta'an present value face value wal qixa. Kanaaf not receivable sanaan galmaa jechuudha face value dhaan. State rate immoo market rate dhaan olitti yoo ta'e yoo kaampaaniin amma persentii 10 haa fudhan fakkeenyaaf kaampaaniin persentii 10 sii kaffaladhee walii gala. Garuu immoo maarkeetii irra kan jiru immoo persentii 8 yoo ta'e kaampaaniin maal gochaa jira jechuudha tirfii persentii interest revenue tirfii persentii 2 sii kaffalaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu maal godhama at premiumii galmaa'uu qabaa jechuudha. Maaltu at premiumii galmaa'uu qabaa not receivable jechuudha. Kaashii hammam dabarsuu qaba jechuudha. Kanaaf payin kaashii hammam sii kaffaluu qaba jechuudha. Isa liqeeffachaa jirtu sanaaf face value sanaan olitti sii kaffaluu qaba jechuudha. Premium isa jennu jechuudha. Maaliif liqeeffachaa jirta yoo ta'e interestii gabaan kaffalaa jiruu sanaan olitti kaffalaa fi jirta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf at premium sii kaffaluu qaba jechuudha. Premium face value sanaan olitti sii kaffaluu qaba. Inni kabiraan ishuu kabiraanii state ratein leezaan market rate yoo ta'e immoo statein yookiis atamma liqeeffataa yoo taate persentii 8
nama si liqeessu sanaaf kaffalta ji'a ji'aan pireedikaaliyaa jennu. Maarkeetii irra kan jiru garuu parsentii 10 kaffalaa jira yoo ta'e atamma hamma kaffaluufii qabdu kaffalaan jirtu waan ta'eef maalidha ati diskaawuntii sii kaffaluu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf fees vaaliyuunsa 1000 yoo ta'e 800 sii kaffaluu qabaa jechuudha. Sanaa gaditti 1000 gaditti kaashii sana sii kaffaluu qabaa jechuudha. Maaliif intarestii maarkeetiin irra jiru gadi kaffalaafii jirta waan ta'eef jechuudha. Nama sii liqeesse sanaafi isa kanadha waa'ee interest rate fi waa'een face value jechuudha yookiis present value dhaan galmaa'uu qabaa inni jenne long term not receivable jechuudha. Akka kanaatti arganaa qabattanii isaa booddee akkamitti akka calculate goonutti cehaa deemnaa jechuudha. So inni jalqabaayyuu zero interest bearing notice dha jenne. Kana jechuun implicitly interest rate hin jiru garuu immoo at discount galmaa'uu qabaa jenne not receivable sun jechuudha. Kana jechuun fakkeenya kana haa ilaallu illustration kana. Jeremiah company receive a 3-year $10,000 zero interest bearing note, the value of which is the present value of which is $7,721.8. The implicit rate equates the total cash to be received at maturity date to the present value of future cash flow is 9%. How does Jeremiah record the receipt of notice jedha. Kana jechuun amma Jeremiyaani namni liqeessaa jiru jechuudha. Payini maal godha? Waggaa 3 booda 10,000 fudhata jechuudha. 10,000 fudhata. Interest ratein walii galtee isaanii sanarratti wanti galmaa'eeru hin jiru. Kana jechuun hamma kanan sii kaffala predically ji'a ji'aan yookiin waggaa waggaan hamma kanan sii kaffala jedhee waan walii galan hin qaban. Wanti walii galame hin jiru. Present value 10,000 waggaa 3 booddee fudhadhu kana ammoo maalidha? 7,721.8 dha. Kanaafi maal implicitly yookiis immoo wanti 10,000 kana present value gaafa discount goonu ishee kana wajjin 7,721.8 wajjin walqixa gootu meeqadha percentii 9 implicitly dha malee yookiis imply gooni ofii galchine malee walii galtee sanarra hin jiru jechuudha. Predically waan nu kaffaluun qabu. Kanaafi akkamitti record godhaadha namni Jeremy company kun jechuudha. Amma predically wanta kaffaluun qabu zero dha. Interestii kaffaluun qabu. Kanaaf at discountii maal gochuu qaba? Galmeessuu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu namni kun amma at discountii jechuun waan tokko insinitti yeroo zero interest bearing ta'u akkamitti calculate goona present value jechuudha. Present value akkamitti calculate goona yeroo at discountii ta'u present value is equals to as amma 10,000 mitiire kan issue godhe 10,000 hiruu jenna 1 plus r jechuun interest ishee jennu sana jechuudha. Percentii 9 interest per period ishee jennu jechuudha. The power of n ishee jennu jechuudha. Bifa kanaan discount goona jechuudha. Kanaaf kana gaafa discount goonu meeqa ta'a? Implicitly interestiin nuyi galchine impute kan nuyi goone jechuudha. Explicitly kan jiru garuu wal qixxeessuuf kan nuyi galchine percentii 9 dha. Kanaaf bakka r kana percentii 9 yoo galchitan yookiin 0.09 jechuudha. Meeqa isiniif fida? 7,721.8 isiniif fida jechuudha. Schedule bifa kanaan qophaa'a. Schedule isaa jechuudha. Bifa kanaan qophaa'a. Kaashiin isheen kun otoo stated ta'e waan predically kaffalamaa deemu sana ture. Garuu waan predically kaffalaa deemu hin qabu. Interestii immoo amma kana kaffalaa deema. Garuu implicitly dha malee explicitly hin jiru. Kana jechuun percentii 9 sana
ishee kanaan baay'istu ishee asirratti argitan jechuudha. Carrying amount isaa yookiin percent value kanaan. Then discountidha waan ta'eef immoo ishee kana itti da'aa deemtu. Discount amortized kana itti da'aa deemtu. Isaa booddee ittiin baay'isaa deemtu. Isaa booddee itti da'aa deemtu ishee kanatti. Discountii kana ishee kanatti da'aa deemtu. Discount amortized kana ishee kanatti da'aa deemtu. Hammanni 10,000 guututti jechuudha asii gadi. So bifa kanaan hojjechaa deemtu. Isaa booddee sirriitti akkasiniif galuuf akkamitti akka rikeerdi goonuu irratti ilaalaa. Amma joornaal intirii gaafa rikeerdi goonu namni sun waggaa 3 booda 10,000 fudhata. Kanaaf waggaa 3 booda 10,000 fudhata. Explicitly wanti reetiin murtaa'ee hin jiru. By the way, explicitly wanti murtaa'e waan hin jiraanneef namni tokko callisee maallaqa isaa siif hin kennu. Sanaa gadi siif kennallee malee 10,000 fudhaa callisee waggaa 3 booda 10,000 naan deebistu dirqama waa ta'e wayii sirraa argachuun qaba gaafan sii liqeessu jechuudha. Kanaaf har'a hammam sii kennuun qaba jechuudha. Yoo sii liqeessaan jira ta'e kanaaf har'a hammam sii kennuun qaba jechuudha. 7,721.8 sii kennuun qaba jechuudha. Kaashii jechuudha. Waggaa 3 booda 10,000 fudhachuuf. Waggaa 3 booda 10,000 fudhachuuf har'a meeqa delivery sii gochuun qaba yookiis kaashii pay hammam sii gochuun qaba. Gaafan sii liqeessu jechuudha. 7,721.8 sii kennuu qaba jechuudha. Ati discountii jechuudha. Bifa kanaanidha. Interestii waan sii kaffalaa deemu waan hin qabneef ati discountii waggaa 3 booda waanan fudhadhu sanaa gadi sii kaffaluu qaba har'aa jechuudha. Bifa kanaan yaada yeroo zero interest bearing notes jedhamu jechuudha. Akkamitti akka hojjetamu immoo kunoo percent value isaa akkamitti akka baastan jechuudha. Akkamitti akka discountii gootan. Face value over 1 plus r the power of n ishee jennu kanaan hojjettu jechuudha. Sinii galeera. Yoo zero interest bearing ta'e. Garuu isa kaan keessatti addadha xiqqoo. Sinitti nima akkamitti akka hojjetamu isaa booddee percent value isaa calculate gochaa deemtu. Discountidha waan ta'eef immoo ishee kana discount amortized taate kana maal gochaa deemtu ishee kanatti ida'aa deemtu. Hammanni 10,000 guutuutti jechuudha. Bifa kanaan hojjechaa deemtu yeroo zero interest bearing ta'u jechuudha. Inni ka biraani not receive interestii hammamiin galmeessitu jechuudha. Interestii hagamiin galmeessitu. Interestii kunoo waggaa jalqabaa irratti hammanni kaffalaa persentii 9 kanaan jechuudha. Persentii 9 7,721 waggaa jalqabaa irratti yoo sin gaafate jechuudha. Implicitly waan nuyi itti impute goone jechuudha. Sanaan baay'istanii argattu la kunoo asirraa hubachuu dandeessu. Inni ka biraan mee kallattii bira stated warra ta'anitti immoo haa ceenu. Asirraa conclude gochuuf initially company lent out $7,721 and at the end of third year he received or a company will receive $10,000 jechuudha. Har'a hamma kana lent out yookiis immoo sii kaffale waggaa 3 booda immoo 10,000 fudhataa jechuudha. Ati discountidha. Garuu interestii bearingii miti jechuudha. Isa kanadha. Inni ka biraan immoo interest bearing haa ceenu. Sadiitu jira isaan. Statediin yeroo maarkeetii wajji wal qixa ta'u. Statediin maarkeetii gadi yeroo ta'uuf statediin maalii gadi yeroo ta'u maalii ol yoo ta'u maarkeet interestii ol yoo ta'u jechuudha. Kanaaf interest bearingiin yeroo face value wajjin wal qixa ta'u haa ilaallu keessiisa kana jechuudha. Fakkeenyaaf Bigelow Corporation lends Scandinavian imports of euro of 10,000 in exchange for 10,000 euro. 3-year note bearing interest at 10% annually. The market rate of interest for note of similar risk is also 10%. How does Bigelow record the receipt of notes? Wottaga asitti sirriitti dhaggeeffadha. Maalidha? Kaampaaniin Bigelow fi Scandinavia warra jedhamantu jiru. Maal godha? Bigelow'n kuni
liqeessaa jira haa jennu. Liqeessaa jira. Qarshii meeqa? 10,000 jechuudha. Hammam fudhatta jedhameetu immoo walii galame isteetidiin jechuudha. Persentii 10 fees vaaliyuu kanaa jechuudha. Persentii 10 fees vaaliyuu jechuudha. Waggaan kan inni kaffalaa fi deemu jechuudha. Nama liqeesseefi sanaaf persentii 10 fees vaaliyuu kaffalaaf. Fees vaaliyuu jechuun 1,000 isa jennu yookaan pirinsipaalii 10,000 isa jennu yookaan pirinsipaalii kana jechuudha. Maarkeet intarestiin similaar riskii qabu immoo yookiin maarkeet intarestiin immoo gabaarratti intarestiin kaffalamaa jiru persentuma 10. Kanaaf hagam kaffaluu qabaadha. Eenyu yookiis immoo akkamitti rikeerdi ta'uu qabaadha waanni kun jechuudha. Kana jechuun maarkeet intarestii fi isteetid intarestiin wal qixaa jechuudha. Kana immoo dura isiniif tuquu yaadeera. Yeroo akkana ta'ani maal ta'uu qaba jennee present value face value wal qixaadha jenneerra. Calculationin alana dhufu gaa iddoo kanatti jechuudha. Calculationin dhufu coupon paymentin bondii keessatti fayyadamna. Predict payment yookiin immoo interestii stated interest ishee jennu jechuudha. Predically kan inni kaffalaa deemu jechuudha. Kanaaf maal goona? Present value of ordinary annuity jenna. Kana jechuun predict payment into 1 minus jenna into 1 plus r the power of n minus over jenna r jenne plus jenne asnaa deebi'a plus jenne face value over maal jenna 1 plus r the power of n jenna jechuudha. Hin mul'atu yoo ta'e isti as buteen siniif hojjedha. Predict payment haa jennu. Predict payment into 1 minus 1 the power of 1 plus r the power of minus n over r plus face value over 1 plus r the power of n jennet calculate goona jechuudha. Kana jechuuni maalidha? Isheen pilaasii kana asitti jirtu jechuudha. Isheen kanaati asitti jirtu present value of predict payment yookaan annuity ishee jennu jechuudha. Inni kana asitti jiru immoo present value of principal isa jennudha jechuudha. Present value of principal isa jennu jechuudha. Bifa kanaan present value interest bearing notice barbaanna jechuudha. Kana jechuun annuity maaliif fayyadamne? Predically ji'a yookiin waggaan kaffalaa deema waan ta'eefi interest jechuudha. Kanaaf ordinary annuity fayyadamne. Isaa booddee dhumarratti immoo face value kaffala waan ta'eef plus jenne face value present value of face value sana fayyadamne jechuudha. Kanaaf calculation isaa bifa kanaanidha kan nuyi fayyadamnu. Pause godhaati ilaala calculation isaa. So maalidha? Predically hammam kaffala? Persentii 10 10,000 kana jechuudha. Kana jechuun 1,000 jechuudha. Predically waggaa 3 tura. Waggaa 3 interest hammam kaffalaa deema? Waggaan 10,000 kaffalaa deema. Market irras kan jiru kanumadha jechuudha. Wal fakkaataadha. Kanaaf akkamitti galmeessa isa jedhu beekuun nurra jira jechuudha. Kanaaf formula ammaa keessa galchinee yoo fayyadamne predict paymentiin meeqadha? 10,000 persentii 10 10,000 jechuudha. 1,000 jechuudha. Isa hir'isuu jenna 1 minus into jenne 1 plus r jechuun persentii meeqadha? Persentii 10 jechuudha. Kana jechuun 1.1 the power of n jechuun n meeqa? 3 over r jechuun 0.1 plus jenna face value keenya meeqa? 10,000 irra isaa booddee 1 plus r the power of n jenne argannaa jechuudha. Present value jechuudha. Yoo ishee amma asirratti gaafa calculate gootan present value of interest yookiin annuity ishee jettanii kunoo asirratti 2,487 siniif dhufa. Kana argattu. Ishee kana asitti immoo 7,513 siniif dhufa. Present value of maali jechuun face value sanaa jechuudha. Walii gala gaafa walitti hidhaatanii hammamiin galmaa'uu qaba? Note receivable
10,000 galmaa'uu qabaa jechuudha. Maaliif isteetidii fi maarkeet intarestiin wal qixa waan ta'aniifi jechuudha. Gaafa walitti daatan isaan kun 10,000 sinii dhufu qofa qofaatti bifa kanaan barbaaddu. Zin gaafa joornaal intirii qopheessitanii percent value of not receivable kun walii galaan gaafa walitti daatan meeqa sinii dhufa 10,000 sinii dhufa jechuudha. Kanaaf maal godhaa not receivable meeqaan debiit godhaa 10,000 kaashii meeqaan kireediit godhaa 10,000 jechuudha. Isaa booddee wagga waggaan hammam kaffalaa deema kaashii jechuudha. Isteetidii sana irratti hammami persentii 10 jechuudha. Persentii 10 10,000 meeqadha? 1,000 jechuudha. Interest revenue isaa 1,000 jedhee bifa kanaan galmeessa jechuudha. Ati first year jechuudha. Second yearitti akkasuma 1,000 kaffalaa deemaa jechuudha. Waggaa sadiif bifa kanaan 1,000 interest revenue argataa jechuudha namni liqeesse suni. So initially the company lent out 10,000 and at the end of third year the company will receive 10,000 maaliif stated fi market interest wal qixa waan ta'aniif jalqaba hammam leenti godha yookiis hammam kaffala jechuudha namni liqeessu sun 10,000 dhumarratti 10,000 fudhata interestii malee jechuudha principally 10,000 sana fudhata jechuudha. Inni kun sinii galeera jedhee yaada. Inni xaanu discountii yeroo ta'u jechuudha. Discountii gaafa jennu maal jenneerra maalidha kaampaaniin maal gochaa jira namni fakkeenyaaf ni liqeessitu yoo ta'e namni sinirraa liqeeffate sun hammam sinii kaffalaa persentii 10 sinii kaffala. Maarkeetii irra kan jiru immoo maalidha persentii 12 jennu persentii 12 kaffalaa jira maarkeetiin immoo. So differensii meeqa jira persentii 2tu jira. Maaliif gabaanii persentii 12 kaffala ati immoo meeqa fudhachaa jirta namni ati liqeessiteef meeqa sii kaffalaa jira persentii 10 sii kaffalaa jira persentii 2 garaagarummaa jira jechuudha. Kanaaf garaagarummaa sana adjust gochuun maal gochuu qabda ati discountii kaffaluufi qabda jechuudha. Nama liqeessiteef sana principaliidhaa gaditti kaffaluufi qabda jechuudha piraayisii sana jechuudha. Kanaaf yeroo akkas ta'u nootiin sun ati discountii gurguramee yookaan issue ta'ee jenna. Ilaala wagga waggaan 10,000 sii kaffalaa deema. 10,000 jechuun persentii 10 10,000 jechuudha. Wagga waggaan waan sii kaffalaa deema. Maarkeetii irra immoo persentii 12 jira. Persentii 12 jira garaagarummaa lama. Kanaaf sanaa gadi kaffaluufi qabda jechuudhaati. Malee callistee kassaruun qabdu jechuudha. So percent value gaafa barbaannu maalidha? Maalii gadi ta'a? Principally 10,000 kanaa gadi ta'a jechuudha. Kanaaf not receivable keenya kana 10,000 kanaa gaditti galmeessuu qabna jechuudha. Yeroo akkamitti akka hojjennu sinii dhufaa deema gaafa laal. Akkuma dura sinii kaas formulicha itti fayyadamtu. Predict payment yookiis immoo waan kaampaaniin kaffalu jechuudha. Stated sana jechuudha. Persentii 10 face value sana jechuudha. Predict payment into 1 minus into jenne 1 plus r the power of n minus over r plus jenne face value over 1 plus r the power of n isa jennu jechuudha. Kana keessa galchine arganna. Present value jechuudha. Present value gaafa kana keessa galchitanii argattanii meeqa siniif dhufa yookiis akka kanaatti adda baastanii hojjechuu dandeessu. Qofaatti ida'uu jechuu dhiistanii boodarra walitti ida'uu dandeessu. Garuu formulaa kanatti gaafa direct galchitan present value meeqa siniif dhufa jechuudha. Present value dhaan galmaa'uu waan qabuuf present value principally sanaa gadidha jechuudha. Ati discountidha jechuudha. Maaliif less interestii fudhachaa jirta waan ta'eef kan maarkeetiin kaffalaa jiru gaditti waan fudhachaa jirtuuf kaashiin atamma kaffaluufi qabdu 10,000 fudhachuuf gara fuulduraatti 10,000 gadi ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf gaaf present value calculate goonu 9,520 sinii dhufa jechuudha. Kanaaf cash not receivable haga kanaan debit goona kaashii keenya haga kanaan credit goona jechuudha. Schedule isaa kana sirriitti qabadhaa. Schedule kana ilaala.
Iskeejuulii kana yoo ilaaltan sirriitti isiniif gala akkamitti akka hojjetamu. Kaash risiivd isheen jennu kuni iskeejuulii kana gaafa qopheessinu kaash risiivdiin kun walqixadha. Pireedik peementii waan inni waggaan kaffalaa deemu jechuudha kaampaaniin. Waan inni waggaan kaffalaa deemu jechuudha. Kana jechuun parsantii 10,000 sana jechuudha. Kaash risiivdiin kun pireedik peementii sanadha isheen. Interest revenue kan jennu immoo parsantii 12% value sana baay'isnee waan argannu sana jechuudha. Parsantii 12 baay'isnee waan argannu sana jechuudha. Percent value keenya parsantii 12 baay'isnee waan argannu sun interest revenue dha. Market interest sanaatiin galmeessina interest revenue jechuudha. Discount amortized kun immoo garaagarummaa kanneen kana lamaan gidduu jirtu jechuudha. Kanneen kana lamaan gidduu garaagarummaan jirtu immoo discount amortized dha. Kanaaf maal goona? Present value jalqaba gaafa calculate goonu waggaa jalqabaa irratti maal ta'a? Akkuma sila calculate goone formulicha keessa galchinee jechuudha. 9,520 ta'a. Kana immoo persentii 12 yookiin market interestiidhaan gaafa baay'isnu meeqa dhufa? Interest revenue 1,142 sinii dhufa. Garaagarummaan cash received fi interest revenue gidduu jiru 142tu jira. 142tu jira. Kanaaf maal goona as dhufneet carrying amount kanatti maal daballaa 9,520 kanatti garaagarummaa discount amortized kana itti daanaa jechuudha. Kanaaf yeroo itti daanu 9,662 sinii dhufaa jechuudha. Akkasuma 9,662 persentii 12 gaafa baay'istanii maal ta'a? 1,100 fi kunoo as jechuudha 59 sinii ta'a. Isaa booddee isaa garaagarummaa ishee kana 1,100 fi 1,159 gidduu garaagarummaan jiru maalidha? 159. 159 kana immoo maalitti daatu? 9,962 yoo idaatan 9,821 sinii dhufaa jechuudha. Jettanii haganni pirinsipaalii sana wajjin walqixa ta'utti asii gadi deemtu jechuudha. Kanaaf cash received yookaan periodic payment asitti galmeessitu interest revenue present value times market interest jettanii argattu. Isaa booddee garaagarummaan kun immoo interest revenue fi cash received kana gidduu yookaan periodic payment gidduu kan jirudha. Yeroo discountii ta'u present value kanatti ida'aa deemtu. Maal irra ga'uuf? Principal irra ga'uuf jechuudha. Yoo premiumii ta'e garuu fuulduratti ni ilaalla irraa hir'isaa deemtu. Jechuudha. Present value kanarraa. To reach at face value jechuudha. Kunoo asitti sinii kaayira sirriitti as jala dubbisaala. A, B, C isheen jettu kun as jalatti ibsamteetti sirriitti ilaala. Isaa booddee bifa kanaanidha jechuudha kan inni galmeessu. Kanaaf revenue interest revenue waggaa jalqabaa irratti meeqaan galmeessuu qaba kan jedhu immoo haa ilaallu. Revenue jechuudha. Revenue waggaa jalqabaa irratti meeqa galmeessuu qaba? Ifama. Revenue waggaa jalqabaa irratti meeqaan galmeessuu qaba? Cash jedheeyyu meeqaan galmeessuu qaba? Periodic payment. Caashii fudhatu sanadha. Periodic payment isheedhaan wanti jedha. Not receivable jedhee immoo garaagarummaa yookiin discount amortized garaagarummaa periodic payment fi interest revenue galmeessa. Not receivable jedhee debit godha. Interest revenue jedhee immoo persentii 12 percent value meeqaa jechuudha? 952 kanaan galmeessa jechuudha. Ishee kanaan galmeessa interest revenue. Interest revenue gaafa galmeessitan yookaas gaafa record gootan percent value times market interest jettanii argattu. Ishee garaagarummaa cash periodic payment fi market interest revenue gidduu jirtu immoo maal gootu? Not receivable jettanii galmeessitu. Yoo caashiin market periodic payment interest revenue caale maal gootu? Credit gootu. Yoo caashiin immoo interest revenue gadi ta'e immoo not receivable garaagarummaa ishee sanaan debiitii ta'aa jechuudha. Kanaan bifa kanaan hojjetamaa jechuudha. Bifa kanaan galmeessa summarize gochuu maafidha jechuudha. Inni kun asitti sirriitti ilaala. Initially the company lent out 9
$1,520 and at the end of third year the company will receive $10,000 dha. Kana jechuun jalqaba hammam lent out godha principal jechuudha yookiis kaashiidhaan meeqa kaffala 9,520 isaa booddee dhumarratti 10,000 fudhata interest dabalatee jechuudha. Principal hin deebi'a waan ta'eef at maturity value interest dabalatee kana fudhata jechuudha. Interest waggaan tokko fudhachaa deema dhumarratti principal kana fudhata jechuudha. Jalqaba immoo hammam lent out godha 9,000 lent out godha jechuudha. Yeroo premium ta'u immoo premium jechuun immoo maalidha? Marketiin amma asirratti ilaala. Meeqa kaffalaa deema? Marketiin persentii 8 kaffala marketiin jechuudha. Namni sin liqeessitaniif immoo meeqa sinii kaffala? Persentii 10 sinii kaffala. Persentii 10 sinii kaffala jechuudha. Persentii 10 sinii kaffalaa deema. Garaagarummaa persentii 2 jira ammas. Garuu immoo markeetiidhaa olitti kaffalaa sinii kaffalaa jira namni liqeessitaniif sun. Kanaaf maal gochuu qabdu gaafa note receivable kaashii hammam kaffaluu fi qabdu face value sanaan olitti kaffaluu qabdu jechuudha. Sunis isa maal jennee kaasnudha premium isa jennudha jechuudha. Baay'ee wal fakkaata. Inni sun sinii galennaan inni kunis siniif gala. Predict paymentiin persentii 10 kana tokko sinii kaffalaa deema. Garuu market interestiin meeqadha? Persentii 8dha. So akkamitti calculate goonaadhaan? Formulaan isuma duraati. Gaafa formulaa predict payment jenne predict payment into jenne 1 minus jenne 1 plus r the power of minus n over r plus jenne face value over 1 plus r the power of n jenne galchinu maal ta'a? Present value maalii ol ta'a jechuudha. Present value face value tiin olitti ta'a jechuudha. Inni kun immoo premium jenna jechuudha. Akkamitti akka galmeessinu haa ilaallu. Kunoo gaafa calculate gootan ilaa 10,000 ol ta'ee jechuudha as keessatti ilaaluu dandeessu. Gaafa calculate gootan qofaatti kan annuity qofaatti kan principal qofaatti hojjechuu dandeessu. Garuu dhumarratti resultiin isaa waluma qixxasinii dhufa. Formulaan amma galche yoo galchitan. Kanaaf maal gochuu qaba? At premium jechuun present value isaa face value sanaan ol ta'a jechuudha. Kanaaf 10,515 ta'a jechuudha. Kaashii hammam kaffalaa jalqabarra jechuudha. Interestii persentii 2 caalmaa fudhachuuf jechuudha. Kan marketiin ol fudhachuuf at premium kaffaluu qabaa jechuudha. Namni liqeessaa jiru sun kaashii face value sanaa ol kaffaluu qaba. Face value 10,000 kaashiin inni kaffalaa jiru garuu 10,515 jechuudha. Bifa kanaan qabadha. Scheduling isaa immoo akkamitti akka hojjetamu haa ilaallu. Ammas akkuma silaa jechuudha. Akkuma silaa maal goona? Cash received yookaan predict payment ishee jennudha. Isheen kun 10,000 ta'aa deemti isheen. Isheen kun immoo persentii 8 percent value keenyaa jechuudha. Percent value jechuun warra asitti argan. Isaa booddee premium amortized immoo garaagarummaa warra kana gidduu jirtu jechuudha. Isaa booddee maal taati? Ishee kanarraa hir'isaa deemti. Sila discount irratti itti da'aa deemne. Maal irra ga'uuf? Face value isa kanarra ga'uuf. Amma immoo present value face value ol waan ta'eef irraa hir'isaa deemna. Face value yookaan carrying amount dhuma kanarra ga'uuf jechuudha. Bifa kanaan hojjechaa deemna. Garaagarummaa ishee baafachaa deemtu akka kanaatti jechuudha. Garaagarummaa kanaaf kana yeroo baastan kunoo kana isiniif dhufti. Isaa booddee ishee kanarraa hir'isaa deemtu. Walirraa hir'isaa deemtu kanarra geessu. Kunoo as jalatti isinii kaayira sirriitti. Bakka kanatti isinii kaayira ishee ilaala. So record interest revenue at end of first year gaafa jedhu kaashii jenne meeqaan galmeessina? 1,000 jechuudha. Ishee kana kaashii kaffalamu jechuudha. Note receivable jenne immoo garaagarummaa premium amortized sana jechuudha. Garaagarummaa ishee interest revenue fi cash received gidduu jiru jechuudha. Note receivable meeqaan credit goona? Dura debit goone discount keessatti amma credit goone. Interest revenue keenya kanaan galmeessina credit goona jechuudha. Amma interest revenue predict payment gadidha jechuudha. Because the bond is issued at the premium jechuudha. Kanaaf bifa kanaan galmeessitu jechuudha.
Interest revenue yeroo hunda present value times market interest jettanii. Kaashiin garuu stated interest times face value jettanii argattu jechuudha. Garaagarummaa isaan gidduu jirtu immoo akkamitti baastu not receivable jettanii galmeessitu. Yoo discountii ta'e deebiittaati not receivable garaagarummaa ishee jechuudha. Yoo premiumii ta'e immoo creditaati not receivable jedhamte garaagarummaan ishee gidduu jirtu jechuudha. Bifa kanaan hojjetama. Kana fakkaata waa'een premiumii kana fakkaata. Isti more sinii dabaleen paartii lamatti qoodeen siniif ibsaa. Ishuuleen kan biraan hafan jiru mee muraasa deemnee haa dhaamnu. Not receivable irruma jirra ammallee. Not received for property, goods or service jedha. Amma kan duraa kana keessatti not receivable maal goona maaliin exchange gochaa jirra kaashiidhaan jechuudha. Amma immoo other property yookiin other assetiidhaan osoo exchange goone immoo akkamitti galmeessuu qabnaadha. Dura kaashiidhaan fayyadamaa ture. Amma garuu for goods and service jechuudha. Other than cash. Kanaaf akkamitti galmeessinaadha. Akkuma duraa interestii ta'uu danda'a. Stated interestii garuu immoo unreasonable jechuun marketiidhaa gaditti baay'ee gadi kan ta'e jechuudha. Very low jechuudha. Kanaaf yeroo akka kanaatti yeroo not receivable good or serviceidhaan exchange goonu akkamitti galmeessuu qabnaadha. Kanaaf maal nuun jedha? The note should be recorded at fair market value of goods or service jedha. Any difference between fair market value and the face amount of note is considered hidden interest and then amortized jedha. Garaagarummaan market value fi face amount sana akkamitti consider gochuu qabna? Hidden interestii mul'anne garuu immoo jiru jechuudha. Gaafa kun jiraatu maal gochuu qabna? Amortize gochuu qabna jedha. Maal goona if fair market value of goods and service is not known, estimate interest rate or impute rate by process called imputation. Input explicitly yookiis immoo fair market value hin jiru yoo ta'e maal goona? Impute goona process imputation yookiis immoo imply maal hammam ta'uu qaba jennee tilmaamneetu impute goonaa jechuudha ofii keenya. Kanaaf bifa kanaan hojjetamaa jechuudha. Yoo fair market value hin jiraan yoo jiraate yoo maal goona fair market value dhaan galmeessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf no interest rate stated fakkeenyaaf interest rate hin tuqamne yoo ta'e amma fakkeenyaaf illustration kana ilaalu. On January 1, 2021 Osize Development Corporation sold a corner lot to Rusty Pelican as a restaurant site. Osize accepted in exchange for a 5-year note having market value of this jedha. Not stated interest rate. Land originally costed this jedha. As the date of sale, land has fair market value meeqa qaba 20. Osize uses the fair market value of the land 20,000 as the present value of the note. Osize therefore record sale as sale on January 1 as follows jedha. Kana jechuun kana qabadha. Kaampaaniin Osize Development Corporation jedhamu kun maal gochaa jira? Not receivable maaliin jijjiiraa jira? Laandiidhaan other than cash maalan. So kanaaf face value nootii sana 35,447. Isaa booddee laandiin sun kostiinsaa meeqadha? Original kostiinsaa 14,000. Laandiin sun fair market value'nsaa 20,000. So 20,000 kana immoo akka present value of nootiitti fayyadama. Fair market value laandii kana akka present value of nootisii sanatti fayyadamaa jiru. Kanaaf not receivable kana akkamitti galmeessina? Fair market value laandii sanaatiin galmeessina. Innis meeqa? 20,000. Laandiin immoo hammamidha? 14,000dha. Kostiinsaa jechuudha. 14,000. Kanaaf geenii hammamtu jira jechuudha. Fair market value fi original cost gidduu 6,000 jira jechuudha. Osoo laandiin 20,000 ta'ee fair market value 14 ta'ee garuu loosiitu galmaa'uu qaba ture jechuudha. Kanaaf
Interestii gaafa calculate goonu immoo impute goona kuma fair market value kana wanti ni gochuuf interest revenue isaa calculate gochuuf percentii 12 impute goone through the process of imputation jechuudha. Hammam ta'uu danda'a jenne laalleeti galchinaa innis percentii 12 ta'a. Percent value isaa sana wajjin wal qixxeessuu danda'a jennee kayyaannu jechuudha. Kanaaf percent value isaa sana through process of imputation percentii 12 fayyadamne interest revenue kana herreegaa deemna jechuudha. Wagga waggaanii bifa kanaan galmeessinaa jechuudha. Gaafa maal ta'u gaafa property good or service dhaan exchange godhu yookiin immoo jijjiiruu jechuudha kaampaaniin tokko. Inni kabiraan assume sale buys a piece of land for year non-interest bearing notice for 20,000. Land originally costs sellers 14,000 and its current market value is 17,000 to receive note on date of issuance jedha. Kana jechuun interest bearing no interest bearing jechuudha. Meeqa issue godhe for year non interest bearing kuma digdama issue godhe. Laandiin immoo hammam kostiin isaa hammami kuma 14 fair market value isaa kuma 17. So akkamitti galmeessina? Fair market value dhaan galmeessuu qabna. Kanaaf iyyuu fair market value dhaan gaafa galmeessinu kuma 17 ta'a. Laandiin meeqa kostiin isaa yeroo baay'ee aseetonni jechuudha. PPO'n maaliin galmaa'uu qabu jenne at cost yookaan historical cost jenne. Garaagarummaan gidduu jirtu immoo akka geenii yookiin loosiitti galmoofti. As keessa feeriin kostii waan caaluuf geenii jira. Kanaaf kanaan geenii 3,000 galmeessina jechuudha. Interestii ammas impute goone maal goone jechuudha. Fair value dhaan baay'isne kana nuu dhufaa jechuudha. Through the process of imputation jechuudha. Kana erga jennee kanuma irratti nu gahaa example madabalataa baay'isaa deema jira waan ta'eef wal fakkaata baay'eensa kana irratti sin gahaa kabiraa xiqqoo kan sinii dabalu fair yookiis immoo maalidha impairment of not receivable kan jennu jechuudha. Ishee irratti sinii faa dabalu. Kana amma dubbadheera waan ta'eef short term long term akkamitti akka galmaa'uu qaban sinii kaaseera waan ta'eef irra deebi'uun hagas mara nan barbaachisu. Kanaaf valuation of not receivable kan jedhu yookiis immoo impairmentiin jiraachuuf dhiisuu isaa tokko akkamitti adda baasna kan jedhu jechuudha. Baay'ee isaa sinii kaaseera gabaabsuuf kana valuation isaan sinitti hima. Fakkeenyaaf not receivable carrying amount isaa 10,000 ta'ee garuu immoo present value isaa gaafa calculate goone 8,000 ta'uu danda'a. So there is impairment jechuudha. Impairment means decrease in unexpected decrease in value of an asset jechuudha. Value'n assetii tokko karaa hin beekamne sababa garaa garaa ta'uu danda'a yeroo hir'isu jechuudha. Impairmentii. So valuate gaafa goon impairmentiin jiraachuuf dhiisuusaa akkamitti adda baasna. Fakkeenyaaf Tesco Incorporation jedha. Has a not receivable with carrying amount of 200,000. The debt Morgan's company has indicated that it is experiencing financial difficulty. Tesco decides that Morgan's not receivable is not impaired. Tesco is impaired. Sorry. Tesco computes present value of future cash flow discounted at its original effective rate of interest to be 100,000 75 and 75,000. The computation of loss on impairment is as follows. Kana jechuun carrying amount isaa meeqadha jechaa jira 200 gaafa effective interest rate fayyadame present value compute godhu garuu 175 dha. So there is impairment jechuudha. Value ati 200 baasaa jetta garuu fairiinsa yookaan present value isaa 175 waan ta'eef there is impairment. Impairmentiin garaagarummaa ishee gidduu jirtu jechuudha. Yookiis immoo akka loosii wayii jechuudha. Kanaaf impairment loosiin keenya 25 dha jechuudha garaagarummaa kana lamaan gidduu jiru. So impairment loosii keenya kana immoo gaafa galmeessinu akkamitti galmeessina bad debt expense keenya
debit goona, allowance for the full account credit goona jechuudha. Kana irratti nu gaa kutaa har'aa fi isatti aanu keessatti special issue related to not receivable sinii qabadhee dhufa jechuudha. Innis secured borrowing waan jedhaman fa'i jechuudha. Har'aaf kana irratti nu gaa horaa bulaa.